Amrina biyyiitiin bultii jaalannaa fuulee fuusee fannee heeruu. Cidha jechuun akkasila fardaan dhoqqee ta'e jechuun hin jiru. Kana ta'e jechuun hin jiru. Jannee wal fuune jennee sheegaa. Ji'a afur akkas wal jannee waldarram jeeyoon tuni nama narra guddaati. Dubartoonni biyya alaa teessanii dhiira biyya keessa jiru janajjantanu kanarraa barumsa fudhadhaa. Namni diinii qabu waaqii eeggataa yoo dallansiisallee ofii dhagaafata. Isuma dhugumaa wal fuutee wal fuutanii jedhaa jirtu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromshaw akkam jirtu. Jiruun jireenya afaan akkamiin isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Maaltu na kolfisiisaa beektu namni guyyaa 13 guutuu hojjete akkamitti guyyaa tokko qadaleen keessan kaleessa sin jalaa adabame amma. Kaleessa viidiyoo hojjechuu dhabuun kootiin adabbiin narra qaqqabeera guyyaa tokko jechaadha. Gaafa guyyaa 3 guute isinuu beektu jechaadha. Maaliifuu sin jalaa adabamee tan jira ibsaan yaa'u magaalaan baay'een yeroo kana misoomarra waan jirtuuf ibsaan hin balleessuun fiduu gizeenan hojjechuudha jedhu hin badaa maaliin godha achumaan waa lamattiin na bo'ee hojii tokkoon qabaa gara hojii kootti galee jechaadha. Maaliifuu gaa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Dhiifama jedhus dhiisuu si gaa adabamuun koo nafuu har'a viidiyoo kabraatiin si deebi'eetan jira. Warreen magar chaanalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatina viidiyoo kana illee hundi keessanuu gachaun dagatina. Baay'ee kaleessa viidiyoo vloogii isiniif gadhiiseera. Oro vloogii irratti jechaadha. Kanaaf yaa'u natti hin hafne jechuun danda'ama. Maaliifuu gara viidiyoo. Namni diinii qabu waaqii eeggataa yoo dallansiisallee ofii dhagaafata. Bormaa jedhee rabbiin fuuldura dhaabbata. Isin amaanaadhaa guddisee eeggata. Bormaatu baadhataa jabduudhas waanni alaa kitaabina. Qabiriin abbaasaa hacinku inni gahee umuriin isaa keenyaa wal fuudheeyyuu bakka wal kaa'u dhabee rakkataadha. Isin immoo ijoollummaadhumaan itti isin kaase amma mee wallaahi ijoollettiin wal fuudheedha mee wallaahi anka eedhuma viidiyoon hojjedhu anka hin baate ana ammuma naqee mee wallaahi mucaan kun adaraa ijoolleen kun maal beeku adaraa maal gochuudhaan wal fuudhani adaraa jechuun ma qoosaadhaa fedha qoosaadhaa fi qoda qodee taphachuuf hinaan jedha fuute akkasii immoo baadiyyaatti mee ganna kanaan laalaa. Amrina biyyiitiin bultii jaalannaa fuulee fuusee fannee heerumsiifannaa karaan kana irra deemnaani. Akka lamni keenya bu'uura taatu akka ilmaan keenya diiniidhaan ol kaatu of qopheessu aadaa baani. Waa toleera karaa biyyi keenya sochii alaa manaa ibsaa jireenya rabbiin keenya nu badhaafnaani. Jalqaba akka nurratti babaadu. Egaa akkasii haala kanaan fuudhaaf heerumni ajaa'iba boo fuutee yeroo kanaaf jedhan inni makiinaa amma hin turu jedhan silumaayyuu hin turu fuunee yeroo kanaaf. Ibsishaan akkamitti mucattii kanarratti galee koomentii kennee atoo abbaa manaan keessan koomentii ijoollee durbaarratti dhaqee kennuun maalitti maal jettu meeme isin otoo isin ta'e maal jettu. Yoo ati nan beeyne miidhamu ko beeki sila sin rakkisu jaalala naaf argi boodite qalbiitoo. Akka goote abbaa dhumti mana namaa abbaa mana namaa warri namaas berberamuun qabdu jedhaan miidiyaa irratti. Meemee warri atu qaamaa waliin beekii wal janajjantan meemee fatwaa kana dhaggeeffadhaa. Gaafii qabaa shirfata. Ayyee. Gaafiin kiyyaa jayoo takkaa wal janajjanne. Ayyee. Wal janajjannee wal fuune jennee sheegaa. Ji'a afur akkas wal janajjannee waldarram jayoon tuni nama narra guddaati. Anatti narra dhoofisaan dura kana sin seene jedhee anaafatu waliin madaalu jennaan akka malee na abaarte. Si abaarte?
Abarte. Maal jettee si abarte mee abaara kaa akkame abaarti san kaa akkam jette mee naa himi mee. Sheekota ani shortaa suudii sittaa jettee akka hedduu darbatte deemtee chirra kaatee abboo akkasin jedhini anaafatillee waa baay'ee olinaa soyine kalaasatti nama daaluu miti adiisi jennaaniini dhaansin dhiisu xiyyaaftan ta'e marqiyaamaa dubbattu jettee waa baay'ee jettee garuu aqawii irraan fuune afaanumaa walinaa sobne malee. Ati amma haqa waan irraa fuute qabdu xiyyaafitee qiyaamaa na haasoitu sin jette. Wallahi watakka irraan fuune sheeka rabbi kubana qaba watakka irraan fuune wanna takkan jenneeni. Haya wayi si gaafadha. Wayi si gaafadha. Ammoo ani si gaafadhu. Isiin footoo siin ergine ati nagarre isii guddoo ta'uu nagarre taraa duraa mee naa hime. Taraa duraa sheeka nama waliin nu fide. Namni akkamii walitti si fide manuma duubaa walitti si fidani imoo maabara imoo san dayitee achi baratte moo eessa baratte koy bikkatti baratte hime. FB irraa waliin nu fidani FB irraa waliin nu finnaan bakka yeroo era walina ta'a turre badarra suura isii olaalummaa maan jettu kan isaanii viidiyoo wallaallee hojjennu sheeka nama badaaluu miti. Suuraa gizee laaltu maan jettu qanii kaan viidiyoon gizee wallaaltan kunoo guddoodha. Guddoodha deebitee wakka oolumaan haasofnee obboleeyyan isii irra dhalattee olaalu wallaahi sheeka ka isiin arfaffaan irra dhalatteettu nama hankitaasi mucaa. Aya wayi si gaafadha duba ati addii seenteefi taraa duraa addii sineeyte. Taraa duraa aadiina seensiste taraa duraa aadiina seensiste abboo jenne kana rabbi nu lachuu yoo adiisu anaafatti nama olma daaluu miti jennee kalaatu waadaa naa seeni naan jettee kanima duraa anillee kalaatu waadaa san seenee fi wanna rakkise. Aadii seenteefi jirta jechuu. Amma kam taata shurtaa sindisu. Aadii seenee bisa. Hii. Maete. Aadii san seenee. Aadii seenteefi jirta jechuu hayyee. Achumaa karaasanii abboon danda'amu yeroo ni dhiise naayimataa dhattee karaasi naa baaraa dhattee ani diloo ofirraa godhe ijoollee goddanyoota xiyyaasittillee naayimataa dhattee cadhiste. Hayyee duba ofirraa osteemma isin. Akkami isiillee nuste anillee kanima duraatu dhiise ani abboo gara kiyyaa rabbi jedhe sii dhiise yoo jechallee si miidha jedheeni wallahi absiin dhiisu malqiyaamaa malee naan jette jeeta. Yoo malqiyaamaa malee sin dhiisu jette. Siin dhiisu naan jette. Amma ati addii dhiite kaa duba akkam taatame akkamtu maaltu sii malame. Anin beeku wallahi sheeka mee maaltu narra jira. Allah yaa. Aya waa sirra jiru sitti himaa dhagaye amma ati laal. Aya wanni sirra jiru. Beeyta duraan dursee addii gartee seenin addii seenin wulii addii seenini intalti yoo sii taate numa fuudhi. Ati immoo waan takka sirra jiru siin taanee miti sirra guddoo nama guddaa isiin si galee eega isiin sirra guddoo taate dhiisuun mirga keeti. Akkasi gaatu maaliifuu dubartoonni keessattuu biyya araba maal argiteessanii janajjantanu dhiisaa ala gudii akkasitti galtu laa. Gudii akkasitti galtu jeeshan ja'a janajjantanii maatii wal barsiiftanii waggaa fa'ii wal janajjantanii maatii wal barsiiftanii maal jettanii jechaadha. Gudii akkas taatu laa ijoollee sabii janajjantanii jechaadha. Ijoollee kana hedduu kana miidiyaa irratti waan tokko waliin haasa'aa turanii kanaaf mata duree wal kaawwatanii kanaaf jechaadha. Kun oduu dhagahuudhaaf gurratti naman tolle. Baay'inni dhiirota 500,000 400,000 dhufanii biyya firii qaamaadhaan haati manaa yookaan jaalallee dhadhanii wal waamanu biyyaa fidde parsantiin 90 badanii dhuman. Dhaggeeffadhu yaa muca. Mucaan waggaa 2 fi sanaa ol hojjette uffata illee isheen irraa hin jijjiiranne maatiitti waan ergine waan hunda si godhattee sitti ergite fuula siisa bareedaati durbeettu sana fixxee kana hunda sitti ergite jennaan warra meekaappii dibatte diimaa maal moo jette fuulatti waa kaata argite dhuftee mucaa kaaddan jireenya isiniif hin ta'u
maal jaalalaan miitanii maallaqaan miitanii firatti baaftanii ahaliitti baaftanii namummaatti baaftanii rabbiin sodaatan dhiisaa deebi'a inni si wajjin jirtan sun isiniin ta'u sinuma isaatti deebi'a waa hedduun hin miidhina rabbi isiniin dhiisu fazakkiriidha kun isa kana duuka buufadhaa jechuudha dubartoonni shamarran keenya jechaadha egaa viidiyoodhaaf qabadhiin kana fakkaata isin tole isin bohaarse isin gammachiise yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatina haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show bye